Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akka mooltan kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Hamilton oduu keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne hangafoota isaanii dursuun kan biyya keessaa fi biyya alaa isin daawwachiifna. Oduu waliin kan isin waliin turu an Amin Shubbiseeti. Imaltoonni hajjii bara hijiraa 1447ffaa jalqaba baatii eblaa keessa gara Saawud Arabiyaa kan seenan ta'uun ministeerri hajjii Saawud Arabiyaa beeksise. Mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaatti jilli itti gaafatamaa hajjii fi umraa Itoophiyaa kan ta'an Dr. Muhammad Salih Jamaaliin durfamu dhaabbilee tajaajila mashaa'ir kennan waliin marii geggeessan. Biyyoonni 8 seera adabbii du'aa haaraa Israa'el baaftee cimsanii balaaleffatan. Haleellaa Ameerikaan bu'uuraalee misoomaa hawaasaa irratti raawwachaa jirtu kufaatii naamusaa agarsiisa jedhan ministeerri dhimma alaa Iraan. Kunniin hangafoota oduutii kanaa fi kanneen biroo akka ta'an isin daawwachiifna. Imaltoonni hajjii bara hijiraa 1447ffaa jalqaba baatii eblaa keessa gara Saawud Arabiyaa kan seenan ta'uun ministeerri hajjii Saawud Arabiyaa beeksise. Sagantaan imala hajjii bara kanaa ifatti jalqabuu hordofee yeroon imaltoonni gara biyya Saawud Arabiyaatti seenan ifatti akka beekame himaniiru. Akka sagantichaatti balalliin hajjii ebla 18 bara 2026 akka lakkoofsa Awurooppaatti eegale gara Saawud Arabiyaatti ni jalqaba jedhameera. Kunis yeroo seensa imala duraa yoo ta'u hanga caamsaa 21 bara 2026tti marsaan jalqabaa kan itti fufuudha jedhan. Kanumaan walqabatee daandiiwwan qilleensaa addunyaa keessaa daandiin qilleensaa Paakistaan kan jalqabaa ta'uun beekameera. Qaamoleen mootummaa Saawud Arabiyaa gama isaaniitiin carraa kanatti fayyadamuudhaan keessummoota arrahmaan gara biyya isaaniitti dhufan simachuuf waadaa galaniiru. Jilli mana marii waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaatti Dr. Muhammad Salih Jamaaliin durfamu Saawud Arabiyaatti dhaabbilee tajaajila kennan wajjin marii geggeesse. Mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaatti jilli itti aanaa pirezidaantii fi itti waamamaa hajjii fi umraa Itoophiyaa kan ta'an Dr. Muhammad Salih Jamaaliin durfamu dhaabbilee tajaajila mashaa'ir kennan wajjin guyyaa kaleessaa marii geggeessuun himameera. Jilli kun dhaabbata Mashaariq Almaasiyaa jedhamuun tajaajila mashaa'irii fi loojistiksii kennuudhaaf waliigaltee mallatteessuun kan himame yoo ta'u, damee isaanii kan Madiinaa jiru wajjin mari'achuudhaan haala hojii hojjetamaa jiru irrattis mari'ataniiru. Mariin kun keessummoota arrahman Madiinaa keessatti kabajaan simachuu tajaajilaa fi yeroo turtii isaanii haala gaariitiin akka dabarsan qophii taasifamaa jiru irratti kan xiyyeeffatu ta'us jilli kun himeera. Akka odeeffannoon kun jedhutti haalli simannaa fi keessummeessuu hujjaajota Madiinaa keessatti qindoomina paaspoortii, qindoomina kaardii nusuuk akkasumas sagantaa isaanii gara Makkaatti geggeeffamu sirnaan akka raawwatamuuf qophii isaanii xumuree eegaa jiraachuus himaniiru. Dhaabbanni tajaajila mashaa'ir kennu kunis keessummoota arrahman sagantaadhaan simachuu fi tajaajila akka kennaniif hojii teekinooloojii irratti hundaa'ee qindeessee hojjechaa jiraachuu jilli ministeera hajjiitiin durfamu ibseera. Kana malees jilli kun hujjaajonni yeroo isaanii Saawud Arabiyaa keessatti dabarsan tajaajila nyaataa, tajaajila geejjibaa fi bakka bultii isaanii si'ataa ta'e akka argatan taasisuudhaaf ji'oota darban keessa hojjetaa turuu isaanii himaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduun keenya akkuma itti fufetti jira gara oduu biyya alaatti arganneetti isin dabarsina. Masriin Suudaan keessatti qaama aangoo qixa mootummaa qabu kan biraa hundeessuun akka hin danda'amne beeksifte. Masriin yaalii Suudaan keessatti qaama aangoo qixa mootummaa qabu Parallel Government jedhamu keessatti hundeessuudhaaf taasifamu kamiyyuu akka mormitu beeksisuun birmadummaa tokkummaa biyyattiitiif kabajamu daangaa ishee hubachiisteerti jechuudhaan Ahram miidiyaan gabaaseera. Ibsi kun kan kenname ministeerri dhimma alaa Masrii Badir Abdullaati ergamaa addaa barreessaa ol'aanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan Suudaan Peekaa Haavistoo wajjin Kaayiroo keessatti yeroo mari'atanitti kan himamedha. Akka gabaasa kanaatti Abdullaatiin Kaayiroo dabalatee dhaabbileen biyyaalessaa Suudaaniif deeggarsa qabu irra deebi'ee kan mirkaneessu ta'uu himuudhaan carraaqqii walitti bu'iinsaa hiikuudhaaf taasifamu caasaalee mootummaa cimsuu fi adeemsa siyaasaa lammiilee Suudaan akka durfamu irratti xiyyeeffachuu qaba jechuunis akeekkachiisaniiti kan isaan jiran. Ministeerichi barbaachisummaa birmadummaa Suudaan eegsisuu irratti jabaatanii dubbachuu isaanii gidduseentummaa alaa walitti bu'iinsa dheeressuu danda'a irraa of qusadhaa jechuunis ergaa isaanii dabarfataniiru. Akkasumas Masriin qaamoleen bulchiinsa mootummaa biyyattii danquu danda'an akka of qusatanis akeekkachiisa biraa kenniteerti.
Biyyoonni 8 seera adabbii du'aa haaraa Israa'el baaftee cimsanii balaaleffatan. Saa'ud Arabiyaa, Yuunaayitid Arab Emireet, Tarkii fi Qaatar dabalatee biyyoonni 8 ibsa waloo baasaniin seera haaraa Israa'el Falastiimotaaf adabbii du'aa jettee baaftee cimsanii balaaleffataniiti kan isaan jiran. Ministeeronni dhimma alaa biyyoota kanneenii walgahii waloodhaan taasisan irratti ibsa waloo kennaniin balaaleffachuu isaanii himaniiru. Tarkaanfiin Israa'el kun naannicha keessatti wal dhabdee daran akka hammaatuu fi bu'aa hin barbaanne akka fidu biyyoonni kunneen akeekkachiisanii jiran. Seerri kun wiixata darbe Israa'el keessatti paarlaamaa biyyattiitiin kan ragga'e yoo ta'u, Filisxeemota mana murtii waraanaatiin haleellaa shororkeessummaa jedhamee West Bank keessatti raawwataman jechuudhaan irratti himatame yakkaan kan fannifamu akka tahan baasuun isaanii kan yaadatamudha. Falmitoonni mirga namoomaa fi biyyoonni 8 kunniin seerri kun addatti Falastiimota irratti kan xiyyeeffatee fi qubsiiftota Israa'el kan hin ilaallanne waan ta'eef sanyummaa fi apartaayididha jechuun qeeqaniiti kan isaan jiran. Biyyoonni kunniin ibsa waloodhaan baasan irratti gochi loogii Israa'el seera addunyaa kan cabsu tahuu mirkaneessaniiru. Gama biraatiin ammoo ministeerri nageenya biyyaalessaa Israa'el Itamar Ben Gvir ibsicha kana labsiin nu baafnee labsii sirriiti jechuun jajataniiru. Yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti murtoo qubsumni Israa'el akka dhaabbatuu fi itti gaafatamummaa yakkaa gaafatu sagalee caalmaadhaan ragga'uun dhagahame. Murteen kun qubsummaa Israa'el akka dhaabbatuu fi itti gaafatamummaa yakkaa gaafatu walgahii 61ffaa mana maree mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Siwiizerlaand Jeneevaatti geggeeffame irratti sagaleewwan 34 kan deeggare yoo ta'u, sagalee 3 kan mormee fi sagaleen 10 ammoo sagalee osoo hin kennin hafeera jechuudhaan ragga'eera. Itiyoophiyaan biyyoota 3 murtee kana mormuudhaan sagalee kennan keessaa tokko taatee galmoofteetii kan isheen jirtu. Murteen kun Komishiiniin Qorannoo Idil-Addunyaa walabaa ta'ee gabaasa eenyummaa qubsiistotaa yookaan qubattoota gareewwan qubsiistotaa fi miseensa isaanii kanneen gocha jeequmsaa, sodaachisaa, doorsisaa yookaan shororkeessummaa namoota nagaa Falastiin qulqulluu irratti raawwatan bal'inaan akka ibsu himaniiti kan isaan jiran. Gabaasni kun tarkaanfiiwwan humni dhuunfataa Israa'elii fi biyyoonni biroo qubsiistota seera addunyaa kan cabsan itti gaafatamummaa mirkaneessuu fi fudhatan hammachuudhaaf dirqama qaba jedhameera. Gabaasni kun yaa'ii idilee 67ffaa mana marichaatiif akka dhihaatu kan gabaafame yoo ta'u, Komishiinarri ol'aanaa mirgoota namoomaa hojiirra oolmaa murtee kanaa yaa'ii 64ffaa akka dhihaatu qajeelfamni kennameera. Manni marichaa mirga hiree murteeffannaa uummata Filisxeem qabu irratti sagalee kenneetii kan inni jiru. Aangoo murtee kanaan baha Yerusaalem dabalatee yaada qubsuma seeraan alaa kana guutumaan guututti mormeera. Haleellaa Ameerikaan bu'uuraalee misoomaa hawaasaa irratti raawwataa jirtu kufaatii naamusaa agarsiisa jedhan ministeerri dhimma alaa Iraan. Ministeerri dhimma alaa Iraan Sayyid Abbaas Araakchi haleellaa Ameerikaan bu'uuraalee misoomaa hawaasaa irratti raawwataa jirtu kufaatii naamusaa kan agarsiisu jechuudhaan qeeqaniiru. Ministeerichi itti dabaluudhaan haalli kun Iraan akka duubatti hin deebine kan dirqisiisedha jechuun Ameerikaa himataniiru. Ministeerichi fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti akka barreessanitti dhaabbilee siivilii dabalatee riqichoota uummata tajaajilan kan ijaaramaa jiranii fi kanneen kanaan dura ijaaraman irratti haleellaa raawwachuun lammiileen Iraan harka akka kennatan taasisuuf yookaan yaaluudhaaf gocha kana raawwataniiru jechuunis dubbataniiru. Bitootessa 24 bara 2018 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti dhiheenya kana magaalaa Teheraanitti iddoo dhihoo jiru magaalaa Kaaraajitti riqicha guddaa dhihootti ijaarame B1 jedhamuudhaan kan beekamu irratti haleellaa waloo Ameerikaa fi Israa'el raawwatanii yoo xiqqaate lubbuun namoota 8 darbuus ministeerichi dubbataniiru. Ministeerri muummee Libaanos biyyattii keessatti haalli jiru akkaan yaaddessaa ta'uu himan. Ministeerri muummee Libaanos Nawaaf Salaam haalli biyya isaanii keessa jiru baay'ee sodaachisaa ta'uu ibsuudhaan biyyattii keessatti yeroo ammaa nageenyi daran akka barbaachisus dubbataniiru. Salaam ibsa isaanii kanaan weerara bal'aa waraanni Israa'el kibba Libaanos keessatti geggeessaa jiru hordofee lakkoofsi namoota buqqa'anii akkaan dabalaa jiraachuu beeksisan. Ministeerri muummee kun yeroo ammaa lammiileen Libaanos miiliyoona 1 ol ta'an mana jireenyaa fi qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru jechuunis dubbataniiru. Ganda kibba Libaanos tokko keessatti namoota rakkoo cimaa waraanaa kanaa obsaan turaniif kabaja guddaatu isaaniif mala jechuudhaan yeroo dhihoottis qaamaan dhaqanii akka daawwatan waadaa galaniiru.
Bitootessa 17 bara 2018 waraanni Israa'el jiraattota laggeen Zaharaanii jedhamanii irraa gara kibbaatti argaman hunda isaanii guutumaan guututti akka buqqa'anii fi yoo hin buqqaane ammoo dhimma kana akka ofitti fudhatan dhaamoon isaanii ni yaadatama. Putiin Raashiyaan baha giddu galeessaa keessatti tasgabbii bu'uura qabu kaahuudhaaf carraaqqii danda'ame hundaan nan godha jechuudhaan dubbatan. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Putiin biyyi isaanii walitti bu'iinsa naannoo baha giddu galeessaa keessatti dhalate tasgabbeessuudhaaf carraaqqii danda'ame hunda gochuuf qophii ta'uu isaanii ministeera dhimma alaa Masrii wajjin yeroo mari'atanitti himaniiru. Pirezidaanti Putiin itti dabaluun haalli yeroo ammaa baha giddu galeessaa keessa jiru yaaddoo waliinii biyyoota lameenii ta'uu isaanii kan ibsan yoo ta'u, Mooskoon haalicha tasgabbeessuudhaaf gidduu seentee gargaaruuf qophii ta'uu isaanii himaniiru. Ibsi mootummaa Raashiyaa bitootessa 24 bahee akka agarsiisutti pirezidaantiin Putiin turtii waajjira isaanii Kremlin keessatti ministeera dhimma alaa Masrii wajjin taasisan irratti walitti bu'iinsi amma jiru hatattamaan furmaata ni argata jennee hunduma keenyatu abdii goona jechuudhaan dubbataniiti kan isaan jiran. Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Hamilton oduun keenya kan guyyaa har'aatiif qabannee kan hanga ammaatti daawwattanidha. Sagantaaleen televezyiinii Hamilton kan biroo itti fufuu daawwadha.